Exercise 4.2.2 gaaffii shanaffaan find the values of k for which is equation equation kana jechuudha. Equation argaa jirtan kana represent a circle hin jedha jechuudha. Kan akkamitti hojjenna kan jedhu barbaanna. Formula abbataas ni qaba. Barbaachisaa ta'e immoo completing square method sirriitti beekuu sin gaafata. Completing square method beekuu keessanii iddoo kanatti sin fayyada. So ishee kana yeroo barreeffannu mallattoo kana jechuudha. Walqixa kana 2x the whole square plus 2y the whole square plus 6x minus 4y 4y jettanii ishee kana negatiiva achiraan dhisitu. Positiiva turte miti is equals to minus k jettu jechuudha. Gama lamaan saayyuu maal gootu lamaaf hirtu salphachuu hin danda'an ta'eef. So gama lamaan isaa lamaaf yeroon hiruu asinis lamaafan irraa asinis lamaafan irraa jechuudha. Simply waan argadha reeyos kanan argadhu 2x in qixxaate asiitii 2 2 ko wal balleessite jechuudha. X the whole square in argadha plus asis ni bada y the whole square in argadha. Isheen kun immoo 3 irratti 3x ta'a. Isheen kun minus 2y taati jechuudha. Is equals to minus k all over 2 more nan qaba jechuudha. Ishee kanatti fayyadameetaniin completing square method dhaan solve godha. 2x fi x square walittan fida. 2x whole square plus collecting jechuudha plus 3x plus jedhetanii y whole square minus 2y is equals to minus k all over 2 jedha. Egaa completing square method keessatti kan nuti beeknu x square plus bx plus c keessaniin gama lamaan saayyuu firtuu jechuudha. So maal argattu x whole square plus b over a x plus c all over a is equals to 0 argattu. Ishee kana negatiivaan achiraan dhisitu jechuudha. Achiraan dhisitan x whole square plus b all over ax ni qixxaata negative c all over a argattu jechuudha. X the whole square plus b over 2a jettanii x injira plus b over then b the whole square over 2a the whole square itti ida'ee injira jechuudha. Gama lamaanis itti ida'aa minus c all over a plus a tanii b the whole square over 2a the whole square ta'a jechuudha. Completing square method akkasittiin solve akka godhamu kutaa godaatti barattanii jirtu. Haaluma wal fakkaatuutiin mee isa kanas solve goonee haa ilaallu isa gubbaatti nuuf kenname jechuudha. Then kan x keessanii qobaatti hojjettu kan y keessanis qobaatti hojjettu jechuudha. Amma gaasa kana akkamitti isinii solve gochuutan jira jechuudha. X the whole square plus 3x over 2 jedha jechuudha. Plus jedhetaniin again amma maalan jedha 3 all over 2 the whole square in godha jechuudha. Isheen kun gara sitti darbitee deemuuf jirti. Plus jedhetaniin y the whole square minus 2y all over 2 plus jettanii again kan isin argattan maalidha 2 all over 2 the whole square jettu jechuudha. Equals to jedhetaniin equals to jedhetaniin minus k all over 2 nan qaba plus isheen square goggodhee sana lamaan asittis ida'uun qaba. Sababiin isaa isheen dabalatuuf ta'e galte 9 irraan meeqa taati jechuudha 4 taati isheen kuni plus isheen haftee immoo meeqa taati tokko taati jechuudha. Isheen kun whole square jechuudha 1 taati kaan walamaantu jira. Egaa isheen kun maal naaf kenniti yoo naan jettani kana diriirsuu naqxanii jechuudha. Simply x jetta plus jettanii 3 over 2 keessan fudhattu. 3 over 2 maaliifan fudhee ishee maxxantuu b irra taate kana bakka b buutu kana fuutanii iddoo kana gootu jechuudha. So the whole square immoo goota plus jettaniitu y hin jedhee gaammani asii immoo minus dha waan ta'eedhaafi ammoo maxxantuu y ishee irra jirtu kana jechuudha. Isheen fudhaa jechuudha. Minus meeqa isheen immoo 2 over 2 jechuun 2 over 2 jechuun waan hidhamti hiree so waan hin barreessa waan hin jedhe jechuudha. The whole square is equals to booda immoo kan jiru warra kana jechuudha.
So saniin barreessina. Minus k all over 2 plus isheen kun meeqanaaf kenniti walitti daantee 13 irraan 4 naaf laatti kan armaan walitti daatan jechuudha. Amma xumurree jirra. Seentariin keessan eenyudha waan jettan center is equals to asiiti kunoo negatiiva 3 irraa 2 qabdu koomaa k keessan immoo eenyu qabdu waanii qabdi jechuudha. Isa pozitiivaan ta'e negatiiva isaa fudhattu seenter irratti, isa negatiivaan ta'e immoo pozitiiva isaatiin fudhattu. Raadiyeesiin keessan immoo ni qixxaataa meeqa qabdu negatiiv k and raadikaalii jalatti immoo k sasaabinsa r is whole square over 2 plus jettanii 13 irraan 4 qabdu jechuudha. So value of k isa kamiitiini circle bakka bu'aa isa siniin jedhudha fi ishee kana lamaan walitti hidhatanii booda value of k keessan solve gootu jechuudha. Under radicaalii jalatti isheen kun wanni san LCM isaanii foorgaanteedhaaf negative 2k plus 13 all over 4 qabaachuudha. This should be greater than 0 jechuudha. Kunimmoo greater than 0 ta'uudhaa fi negative 2k plus 13 greater than 0 naaf kennuu qabachuudha. All over 4 immoo jirti. Isheen kun achitti yoo baay'atte 0 kenniti waan ta'eedhaaf negative 2k plus 30 should greater than 0 jedha jechuudha. Kan ammoo yeroon achi negative kan achi naannessu jechuudha. 13 greater than 2k jechuudha. Over 2 meeqanaaf kenne over 2 yeroon godhachuudha. Siiti isheen kun baddeetti k isheen kun hunduu ishee akkuma jirtuun fana naannofti. K leezaan 13 irraan 2 ta'a jechuudha. So 13 irraan 2 fi isaa gadi kan ta'an lakkoofsonni kamiyyuu serkilii bakka nu bu'u jechuudha. So deebiin isaa serkilii ta'uudhaa fi keen keessaan leezaanii 6.5 isiniif ufuu qaba jechuudha. Isheen kun 6.5 kenniti yeroo hiramtu waan ta'eef. Question number 6 in keenya immoo an equation of circle x square plus y square minus 6y plus k is equal to 0 nuuf kenneera. Radiyeesii immoo meeqa nuuf kenneera? 2 nuuf kenneera. Then what is the coordinates of its center jedha. Ammas kana kee waan jiruuf ganaa waan value of k sin barbaachisu fakkaata jechuudha. Value of k nu gaafanne garuu coordinates of center nu gaafate waan ta'eedhaaf k irraa gatii hin qabnu. So let's find centerii barbaadachuun h koomaa k barbaadaa jechuudha. Simply kana completing square meter itti fayyadamtanii solve kan gootan jechuudha. Amma x square malee asiitii 2x 3x 4x wanti jedhu jiru jechuudha. So x is the whole square ishee jettu akkuma jirutti barreessitaniin plus jedha isa kana kanan solve gochuu qabu. Y is the whole square minus 6y is equals to ishee kanuma negative anachan naannessa. Minus k jedha jechuudha. Minus k jedhama. X minus 0 the whole square yoon jedhe kan afaan wal qixa ta'uu laata? Inni ta'u yeroon 0 irraa hir'isu x manaaf kenna x square yeroon godhamu isa gubbaa afaan wal qixxaataa jechuudha. Plus jedhetaniin completing square meter keessatti immoo y minus 6 all over 2 y plus 6 over 2 meeqa isiniif kenna? 3 isiniif kenna. The whole square is equals to minus k jettu jechuudha. Isa booda isa kana dirqama achi dabarsee ida'uun qaba jechuudha. Achi dabarsee ida'uun qaba waan ta'eedhaaf kana maalan jedhare x minus 0 the whole square plus jedhetanii y minus 3 jedhe. Isheen kun 3 naaf kenniti ijoo. So ishee immoo yoon fudhee square gochuun qaban jedheera. Is equals to minus k jedhetanii plus isa kana immoo achi dabarsee ida'uun qabaa jedheera. Ida'uun qaba malee hir'isuu miti ansaa. So 9 jettu jechuudha. Simply coordinates of h koomaa k keessan meeqa ta'are yoos ni qixxaataa c jettanii h keessan asiitii 0 dha. 0 koomaa k keessan asiitii meeqa 3 dha jechuudha. 3 jettu jechuudha. Centeriin kanadha. Centerii nu gaafate. Center jedhee nu gaafate waan ta'eef keen isin dogoggorsuuf ta'a jechuudha. Barbaadan immoo value of k keessan raadiyeesitti qixxeessitanii barbaaduu dandeessu. Deebiin ja'affaarra jiru kana fakkaata. Gaaffii 7ffaa
Gaaffii torbaffaan find equation of circle passing through 0,0 4,0 fi 2,2 nuun jedha. Mee amma isaan kana barbaannaa jechuudha. Isheen kun xiyyeeffannaa keessa isin barbaaddichu. Tiriikii waan taateef jechuudha. Isaan kun sarkilii poointii sarkiliin keessa qaxxaamurudha jechuudha. Mee isaaniitiin tokko P haa jennu 0,0 tiin itti aansine Q haa jennu itti aansine immoo R haa jennu. Equation of circlein immoo bifa kanaatiin isa kennamu kitaabni keessanis lafa kaa'ee jira. Mee isinis immoo ilaala. Akkanaatiin bifa kanaatiin kennamuu danda'a jechuudha. Ofii keenya illee complete square meter itti fayyadamnee solve gochaa turre waan ta'eedhaaf. So isheen kun x, y dha. 0,0 jechuudha. Kunis x, y dha. Kunis x, y dha jechuudha. Hunda isaanii keessa buufattan jennaan 0 isiniif kennuu qabu. Fakkeenyaaf asiitii 0,0 yoos keessa bu'ee maal isiniif kennuu qaba? Kana isiniif kenna equation kana isiniif kennuu qaba jechuudha. So pointii han P of 0,0 keessaa buufannu kam keessaa buufannu? Kunoo kana keessaa buufannu. Achi keessa yeroo buufadhu iddoo x maal buufadha? 0 buufadha. 0 the whole square plus iddoo y maal buufadha? 0 buufadha. 0 the whole square plus d0 plus e times 0 plus f ni immoo qabdu mitiire yoo homo biraan qabdu waan ta'eef ishee ni qixxaatti miiqannaa 0 jechuudha. Equal to 0 jenna. Hundi isaanii wal buleessu kun amma 0 kunis 0 dha kunis 0 dha kunis 0 dha kan nuuf meeqa jechuudha. F keenya ni qixxaata 0 qabna. Equation f erganne irraa jechuudha. Amma immoo equation q keessa buufanna. Q keenya meeqa qabna? 4,0 qabna jechuudha. 4,0 keessa buufanna equation x square plus y square keessa jedhu keessa jechuudha. So 0 the whole square plus so iddoo x square jedhu kana iddoo x maaltu bu'a jechuudha? 4 tu bu'a jechuudha. Simply x square plus y square plus dx plus ey plus f meeqa qabna? 0 qabna. Keessa buufannaa jechuudha. Iddoo x keenya meeqa buufannaa? 4 buufanna. So 4 the whole square plus iddoo y meeqa buufannaa? 0 buufanna. 0 the whole square plus dx jedhamtire d time 4 plus ey jedhamtire e time 0 plus f is equals to 0 qabna jechuudha. 4 square meeqa isiniif laata? 16 isiniif kenna. 0 immoo hiika qabduun qabdu jechuudha. Plus d4 qabna. d time 4 jechuudha. e time 0 nis waan jijjiiruun qabu plus f is equals to 0 jenna. Ammalee solve goona. 16 ida'uu d time 4 plus f keenya meeqa arganne turre? Kuno 0 arganne turre jechuudha. Equation 1 radius 0 is equals to 0 jenna jechuudha. Amma gaa d time 4 plus 16 fi 0 walitti hidhatan 16 isiniif kenna. Plus 16 qixxaata wal qixa 0 jenna. 4d yoon jira kini qabu tire d4 sichu ni qixxaataan jedha. Ishee kana negatiivaan achi nan isaa negatiiv 16 jettu jechuudha. Over 4 hence 4 wal balleessite d keessan meeqa qabdu ni qixxaatti 16 yeroo 4 immoo ni qixxaata negatiiva 4 qabdu jechuudha. D keessan immoo kana qabdu. Itti aansee immoo equation r keessan buufadha jechuudha. R koo gubbaatii meeqan qaba? Q, T win qaba jechuudha. Q, T maal keessan buufadha sasi x is whole square plus y is whole square plus dx plus y plus f is equals to 0 kan jettu keessa buufattu jechuudha. Then t ko asan buufadha t is whole square 2 is whole square plus t is whole square plus d t plus e t plus f is equals to meeqa? 0 jedha jechuudha. Hence isheen kun meeqa? 4 the whole square 4 inaaf kennite jechuudha. Isheen kun square taate plus 4 plus 2d plus 2e
plus f is equals to 0 jira jechuudha. 4 meeqanaaf kenna 8 naaf kenna jechuudha. Kana lamaan 8 ida'uu diyoomii kan argadheem equation t irraatii negative 4 in argadhe time negative 4 in jedha jechuudha iddoo d kunoo plus t imon barbaadaan jira waan ta'eedhaaf t in jedha jechaadha. f meeqan argadhe equation 1 irraa 0 argadhe is equals to 0 jettu jechuudha. Isheen kun lamaanii 8 hir'isuu isheen kun hir'isuu gooti waan ta'eef yeroo lamaaf baay'istan walitti 8 taati plus t is equals to 0 immoo hiika fiduu hin qabdu waan ta'eedhaaf 0 jettu jechuudha. Then 8 fi 8 asii wal balleessaa t is equals to 0 jettu over 2 then e keessan meeqa qabdu e keessan ni qixxaata 0 qabdu jechuudha. Amma gaa equation waan keenya arganne jiraachuudha. d keenya ni qixxaata negative 4 arganne e keenya kun amma 0 arganne f keenya gubbaatti jalqaba 0 arganne jechuudha. Warra kana eessa keessa buufna jechuudha. x whole square plus y whole square plus dx plus dy ishee jettu jechuudha plus f is equals to 0 kan jiru keessa buufna. x the whole square plus y the whole square d kome kan argadhe negative 4 in argadhe jechuudha. So minus negative 4 minus 4 x in jedha jechuudha. x immoo biraa qaba e 0 argadhe waan ta'eedhaaf kana plus jedhetaniin e times 0 jechuudha plus f in keessan 0 dhaan qixxaata 0 jettu. Simply deebisiin argattan x whole square plus y whole square minus 4x warri kun lamaan 0 dha jechuudha ni qixxaata 0 jettu jechuudha. Equation keessan kana yoo ta'u kana immoo bifa maaliin kaa'uu dandeessu bifa x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to 0 kan jedhu completing square method itti fayyadamtanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Isheen immoo akkamitti kan jirudhaa fi x the whole square fi kunuus kana kan jedhu ammoo minus 4x kan jettu kan walittan fidaa plus y the whole square qixxaata 0 jedha jechuudha. Kunoo ishee kana lamaan completing square method itti fayyadametaniin solve godhachuudha. Isheen akkam taatee yoo naan jettan x minus t the whole square plus isheen kun kana taati jechuudha. Ofii keessan immoo solve gochuu dandeessu square completing square method itti fayyadamtanii y minus 0 jedha jechuudha. Inni homayyuu qaba waan ta'eedhaaf the whole square is equals to jettu jechuudha. Ishee kanarraatii ani lama the whole square hin qaba plus positive 4 qabdu jechuudha. Hence deebiin keessaan kana fakkaata jechuudha. Simply abbaa 0 sun akkuma jira waan ta'eedhaaf x minus 2 the whole square plus y the whole square is equals to 4 in keessan equation keessanidha jechuudha.